Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa jirtu daawwattootaa fi dhaggeeffattoota wal haa barru. Har'as akkuma yeroo darbee qophii bareedaan walitti deebineerra. Viidiyoo keenya ka darbeerraa akka barattanii fi akka itti bashannantan abdii qabna. Har'a waan ajaa'ibaati qabadee isinii dhufne. Innis maalinni chaalenjii tokko yookaan tapha tokko qabannee dhufneerra. Taphni kun maalinni asittiin argitanii maqaa kiyya Abbaabuu akkuma argitan kana irra barraa'eera. Kan ishee Najaat kunis irratti barraa'eera. Maqaa kanniin maqaa keenya lamaan kana qubee hundaayyuu mataan barreessineera. Akkasuma immoo luukii qullaallee barreessineera. Luukiin qullaa kun 5 qubeen kiyyaaf isiillee akka tasaa ta'ee 5 of keessaa qaba. Qubee 5 luukiin qullaa 5 keenya lamaan keessaayyuu ka ishee keessallee kiyya keessallee jira jechuudha. Kanaaf luukii qullaa 5 fi qubee keenya maqaa keenyaa 5 wal keessa makneera. Maal gooti ija hidhatteeti kanniin keessaa filattee ijaan hin argitu harka qofaan laaltee maqaa ofii sana ni uumtii jechuudha, ni barreessitii jechuudha. Seerri isaa ani itti himuu hin danda'u, isheenis na gaafachuu hin dandeettu, ijaan laaluu hin dandeettu. Daqiiqaa 3 qabdi. Daqiiqaa 3 kana keessatti yoo argatte badhaasni isaa sukkaara nyaatti. Yoo dhabde ija hidhatteeti sooqiddaa fi sukkaara qopheeffanneerra. Wal fakkaata isaan kun asitti. Sooqiddaa fi sukkaara qopheeffanneerra hanga wal fakkaatu jechuudha. Maankaalleen kan wal fakkaatu keessa keenne sooqiddaa fi sukkaara kana keessa ija hidhatteeti keessaa filattee sukkaara yookaan sooqidda kama keessaa filatte san nyaatti jechuudha. Hayyoon isii achi keessatti yeroo sana mo'amteerti, garuu sukkaara nyaatuudha achi keessa ija hidhatte. Ammas daqiiqaan 3 isii hanga dhumu yoo sooqidda nyaatte itti deebitee taphachuu dandeetti. Yoo jidduu sana daqiiqaan 3 isii dhumatu baate jechuudha. Yoo sukkaara nyaatte keessaa baati nama itti aanutu itti taraa jechuudha. Akkasuma seerri sun nama itti aanu anatti illee akkasuma hojjeta anarratti illee jechuudha. Seeruma wal fakkaatutu anaaf isii irratti illee hojjetaa jechuudha. Nu hordofaa. Amma ija ishee hidheeti waliin laalla. Okay. Yeah. Okay. Ammai qubee kanniin wal keessa mammakeera. No akkuma argitan qubee wal keessa mammakeera. Jala naqa jechuudha. Isin argitu. An jala naqaara amma wal keessa mammakeera. Miksi ta'eera qubeen. Koy sa'aatii si eegala. Ayyee daqiiqaa 3 qabaa fi jira. Itti fufi. نجمر. Oh, I don't know. Najat. Jechi si sadhu garas. Oh my god. Daqiiqaan kee deemaara. Un tarik wala. Baasee luukii kana walakkatti mummurree waan ta'eef uummata garaagarummaa isaa beekuu hin dandeettu. Harkaan tuttuquudhaan garaagarummaa isaa beekuu hin dandeettu jechuudha. Qubee yoo mataallee garagalchite rakkoon hin jiru. Qubee masannii naa fuutu malee tartiibaan haa galchitu malee. Jabat.
daqiiqaa tokkoo fi sekendii 20 qabda. Sa'aatiin jalaa dhumataa jirti. Okay, sa'aatiin waan qabu. Yoo I think. I don't know. yoo geessite geesse jedhe. I don't know. Geessite? Yeah. Geessite? Halaallu? Ayyee. Amma ilaalla. Okay. Ndi mali yaara kun maal goortu? Si sirreessaa jira. Hayii ofirraa amma waan hojjette argita. Okay. Daqiiqaa poosii godha. Dhaggeeffattoota keenya qubeen isin argatte kun maal jedha? Qubee keessaa gatteerti. Akkuma argitan ii keessaa gatteerti jechuudha. Mo'amteerti isii. Kanaaf ii keessaa gatteerti. Amma daqiiqaan isii meeqa qabdi? Sekendii 10 qabda. Amindana sirreessa? Wannaa nyaatta kaa dhabdeerta. Kana keessaa filata. Okay, ka sukkaara. Amma ija siidha ammallee. Ayyee amma kunoo sukkaaraa fi soogidda isa keessaa filattee maankaa tokko nyaatti. Yoo sukkaara ta'es yoo soogidda ta'es qoy. Daqiiqaa ta'etti sii deebi'a. Okay, sukkaara yoo argatte deebi'een taphatu. Sukkaara yoo argatte deebiteen taphattu. Harkaan tuquu hin dandeettu. Oh no. Harkaan tuquu hin dandeettu. Maankaa qofaan fuutee nyaatta jechuudha keessaa sirriidha jette. Okay. Sekendii xiqqoo qabda waan ta'eef si eegalaa. Ayyee qophooftee maankaa si qabsiisu. No. Ayyee deemi. Harkaan hin tuqin sukkaaraa fi soogiddas harkaan tuquu hin dandeettu. Maankaa qofaan fudhachuu dandeettu. Bismillah, bismillah, bismillah. 1, 2, 3, bismillah. Anumtu kamiin akka ta'e akkanattuu laaleetu hin beekamu. Kee harki mirgaa qabu bismillah. Maankaa guuti kaa maankaa guuti sirriitti. Maankaa guutuu qabda hin jiru wanta akkasii. Ani hin beekne guutame. Bakka hin gaa nyaadhu. Sa'aatiin dhume nyaadhu bakka. Bismillah. Deebisuu hin dandeettu. Bismillah. Nyaadhu. Deem. Oh, in ulfaata. Deebisuu hin dandeettu waan ta'e illee. Nyaadhu dafii afaan kaadhu. Nyaadhu hin jiru wanta akkasii fudhatu qabda. Seera isaa eeguu qabda. Dafii fudhadhu. Soogidda nyaattee jechuudha. Dafii carraa takka argatte immeetti deebita carraa takka. Dafii kaa. Ayyee amma dhabdeerti. Amma maal gooti ammallee carraa takka hin qabdi jechuudha. Carraa takka itti deebiti. Waan dhabdeef carraa ammallee takka itti deebinee laalla jechuudha. Amma yoo dhabdellee ittiin deebitu mo'amteerti bakka. Carraa ofii lammataallee dhabdeerti jechuudha. Sukkaara ima nyaadhaani. Daqiiqaa 2 qabdi amma dura daqiiqaa 3 amma daqiiqaa 2 kenninaafi. Hayyee kunooti eegali. Eegali. Daqiiqaa 2 qabdi. Daqiiqaa 2 qabdi. Namni akkamitti relationshipii maatii keessatti abbaan manaatiif haadha manaa relationshipii waliin uumuu danda'anii yeroo akkamitti walii kennuu danda'anii ka jedhu irraa ka'eeti. Akkasuma immoo jireenyi ilma namaa karaa lama filannoo lama qabnaa tokko karaa sirrii tokko karaa badaadha.
Kanaaf karaa badaa fi karaa gaarii sana akkamitti filachuu dandeenya. Ija keenya cufannee waan tokko osoo hubatiin itti deemuu fi laallee hubannee xiinxallee itti deemuu kan argisiisu jechuudha. Hayyee fixattee waaw daftee bittee mee laallaka waan isin goote. Dabalteetiin ilaali qubee ofi baay'iftee sanuuyyuu kan isii qubee 5 isiin immoo qubee tokko extra fuute ammallee. Dhabdeerti ammallee. Kanaaf akkuma argitan kana qubee isii naat kan jedhu argatte. Naat. Maqaa baafadhe naat. Carraa isa dhumaa sukkaara nyaachuuf. Bismillah. Akka hin tuttu ammallee maankaa qofaa. Yoo barbaadde maankaa si qabsiisuu hin danda'a. Akka harkaan hin tuttu. Harkaan tuquu hin dandeettu. Harkaan tuquu hin dandeettu. Maankaa hodhu. Kunoo maankaa hodhu. Kunoo maankaa hodhu. Harkaan tuquu hin dandeettu. Deeb sa'aatii sirraa dhumataa. Go Dad. Sa'aatiin sirraa deemaara. Sa'aatiin sirraa deemaara jamaan. Jussite kaa hin jussinillee. Sirriitti hin qince sii qicuu. Sirriitti hin qince sii qicaa qoy. Sirriitti hin qince. Sukkaara yoo ta'e annaa godhuu dandeetta dhabuu dandeetta beekii yoo sirriitti hin qince. Sa'aatiin si jalaa deemaa sekendii 30 qabdi. Bismillah. Oh no. No, injiru. Fudhachuu qabda. Fit, def. Fit. Nyaadhu, injiru. Nyaadhu, def. Def. Dhaggeeffattoota kennaa kun yeroo lachuuyyuu mo'amteerti. Kan itti aanu carraan kiyya ta'a jechuudha. An akka isiin turu daddafeetiniin geessa yoo dhabeellee yoo argadhellee jechuudha. Kanaaf isheen amma soogidda yeroo 2 nyaatteerti. Yeroo 2 immoo carraa ofii dhabdeerti. Carraa yeroo 2 argattee yeroo lachuu dhabde. Gaastiriik. Mee ani immoo wanta walumaan laallaka. Sukkaaratti nyaataa jirta? Bapheen gube soogidda. Ayyee def sa'aatiin nurraa deeme kaa. Nahidi kaa ija kiyya. Amma ani maqaa kiyya kunoo isa kana abbaabbuu qubee keessaa filadha jechuudha. Rabbi naa gargaara. Du'aa itti naa godha please. Funyaan illee wajjin hiite kaa. Qalbiin hin jiru. Sa'aatii naa qabde. Daqiiqaa 3 qaba jalqaba. Qoy. Daqiiqaa 3 san keessatti hundaa fixaa godhe. Hundaan fixaa? Ilaala. Lafa kaa'e? Of miiksi naa godhe. Start. Akkana waliin nama fide guyyaan. Yaa Rabbi na gargaari. No, qoy. Fidi. Qubee yuufu ka fuute maaliif yonnaa godha? Maali himtare? No, sittiin himnee godha. Qubee ka fuute jedheera. Oo, ka fuute. Walni achi addatti baafatuu qabdaati maqaa kan kee. Walitti deebiftee mayiteere? No, mayinaani. Simaa deebisi malee. Sadii. Afur. 5. Aye, hiikuu ofirraa. Guyyaan akkana waliin nama fide gaa'e. Hiikuu? Galatoomna bashannansiisa hiiki guyyaan akkana agartanii bare. Dhaadheessu.
ما ولنا لا ما No, والله انتم أرجع جرو داوتوني ده بيجي انجب سابقان انجب كانوا يقولون في النبي ايه وما اوكي سكر افضل إذا بركناتهم ما شابوا ربنا يقهر كوي سكندي أنا قبضة دقيقة الكافي سكندي وين قبضة guys ورنا أكلوا يقولون في داربين ما تكون والله رجال ايه بسم الله يا رب ده ساعة قبين إندي ساعتين كده ما تبغى سكان دي صديق أبدا ما سري فرد سري فرد تعال تمام كا كل سوي تمو سكر guys thank you فرد دeh info dan ni sirri فرد لفكاي مالي فرفوطة ما مرجعها سري فرد عمو info dan سري كان فرد gue دف سكان دي كده ما تعرف عمو mereka put dong بسم الله Duyana kan awalin nama fikir harga dia tuh lah nabar oke dah karena aku nggak ini kemsi ini juga buat enough harga kita mereka kasih nama bu dari kala makam koi dari kala makam dah go lafkai paper durah lah pakai ini walin nala mai oh dafi toko bismillah lama sadi mau 5 kuningnya si suresara no wallahi itu gonde wallahi biye oke lah daf Allahu akbar oke ame saya kube lama ko warga tikan akaju daf kullai saat amma sukara du chuf den tabe deh daf Dumatte sakandinte harkan tuh nih tau boleh infune la fakai an yom fu der tapin kabe boleh infune boleh oh aran fune ndento oh timing kayak mati stop ende berat juga argi kerta kana mani mereka tuh jalan dari situ mbeka wallahi akhirnya gefato tagenda kuno isi yaro lamanu mu ate ashamon garana gu yaro lamanu ashabo wan way wajjatir ane jeyde wan o mataka wajjanne akmat ruga rabbi dubbachu o mataka wajjanne garummo psychologically akisin ka dura sture san fute ci devi tuni beka akkasuma mo akisin yo sukara tay infuna akisin nanje tuni beka kana fi salalladeti marofu gaming ke narra kana fakata akra baratani fi aketti bashannantan abdi kamna yaada keessan nu kenna wantoonni sirreessinu yoo jiraate isin immoo akka sirreessinu koomentii jalatti nu barreessa
asumaan immoo YouTube kenna like share subscribe gochuun nu guddisaa nu gargaara afaan kennaan barannee wal habarsiifnu wal habarruun kenna keessanii kan waliiti irraa barannaa irratti wal barsiifna kanaaf qophiin kennaa irraa isuma fakkaata qophii biraati walitti dachaale jechuudha yeroo biraa. Yaa'u relationi family akkamita ko walitti dhufu asuma baay'ee inu gattan jedhee yaada like abbaa manaa Faatima naa yoo akkana waliin taphatan sammuun isaanii relax godhaa firii ta'anii waa baay'ee waliin haasa'uu danda'anii moor jaalalli isaanii dabalaa deemaa walitti dhufeenyi isaanii illee dabalaa deemaa iftoominni isaanii illee dabalaa deemaa xiyyeeffannoon kennama haa taphannu malee taphichaa walitti dhufeenya agarsiisuu beekanii walitti dhiheenya gidduu jara lamaaniitii taphni akkanaa wanti akkanaa fidu yoo xiqqoo muka taa'ee namni haati manaa fiddee waan akkanaa hojii taphatte yeroo siin kuftee noo fidee taphate maaltu uumamu wal jaalalatu baay'ataa jaalalti ni baay'atee jechuudha waliif yaaduun waliin bashannanuun yeroo walii kennuun jireenya maatii keessatti isa iddoo olaanaa kennuufii qabnuudha asumaan immoo jireenya keenya keessatti illee wanta osoo arginu itti deemnuu fi wanta osoo hubatiin itti deemnu tokko adda addummaa isaa akkuma argitan kana sirrii argachuu hin dandeenyu jechuudha kanaaf waan hojjennu irratti xiyyeeffannaa goonee qorannee qo'annee beeknee kan itti deemuu akka qabnuudha meseejiin isaa yookaan immoo dhaamsi taphni kun qabuudha ergaan isaa jechuudha kanaaf waan nu hordoftaniif galatooma isin jaalannaa onnirraa isin jaalannaa hunda keessanuu bakka jirtanitti isin kabajnaa isin immoo nu cinaa dhaabadhaa yaada keessaniin akkuma duraatitti nu jajjabeessaa isiniin jennaa waan nu hordoftaniif galatooma nagaa hafraaf manni bakka jirtanitti isin haa ga'u isiniin jennaa kanaaf asumaan xumurraa torbee yeroo biraa jechuudha viidiyoo bareeda biraatiin hanga walitti deebinutti assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh